السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورنا دفتنا والرويل كام التويل كام بغنغان دفتن هندي كيسانو بكجرتنيت ilmaan sabaa warra haqaa ilmaan gaafa xiiqii saba gaafa xiiqii dhiira wajjin dhaabbattu jagnoowwan saba ofii waliin dhaabbattu warra injifattoota wal malee maal qabna ree kanaaf waliin dhaadannaa malee bara wal malee uumaan qabna dharti guddattullee akka gaaraatitti afuufamtee baddii akka daaraatitti fakkeenya siif godhaa kan Tigree kan Kalee kan biyya Maqalee kan saba koo qalee walaloon tuni durakkitti baase gaafas bakka qabsoo jagnaa san jirra bakka dheeraa dharti guddattullee akka gaaraatitti afuufamtee baddii akka daaraatitti fakkeenya siif godhaa kan Tigree kan Kalee kan biyya Maqalee kan badii tokko malee saba keenya qalee jennee baafna gaafas bakka dhiiraa jirra. Walaloo waggaa 5 jaan dura walaloo an yaadadhe dirree qabsoo keessatti an baase obboleessi tokko na achiise. Akkasii anaa jiraatu salaamtaa kiyyattaan sun haqaa yoo faabboon dagatina. Rabbiin nama haqaa dhaabbaatiin dhaabbatee milkaa'u anallee isinillee kaaliqus samaawaatu wal ardi nu haa godhu obboleewwan tiyya. Wanni dura dursoo mara caalaa jirtu maali? Hoffoltii haadha abbaati rabbiin hoffolu waa hunda caalaa. Namni haqaadha abbaatiin dhaabbate milkaa'e namni haqaadha abbaatiin hongaye. Sadaqaan ayyoon kan kee osoo jiran osoo isaan rakkatan osoo isaan dararaa keessa jiran masgiidaa miyyoo samii sanitti dhaabdee ijaarte baaxil nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam jihaadarraa deebise. Ayyoo abboon jiran eeyyen deemi jihaadni kan kee isaanii wanni jihaada caalu hin jiru kan. Kanaaf akkasii haqaadhaaf abbaa hundi keessanuu hin dagatina rabbi anarraa eegalee ofillee gorsa isin qofaa miti jechuudha. Kanaaf qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoodha. Haqaa yoo faabbootii aansuudhaan uummata addunyaa keessatti dararamu hunda isaatii du'aa rabbiin gartee warra haqaan dhaabbatee milkaa'ee du'aa irraa qeebalamtu rabbiin haa godhu. Du'aa namarraa qeebalamuu fi dura namtichi qajeelee rabbii isaarraa du'aa ergadhee du'aa godhu inshaallah. Kanaaf hundi keessanuu anarraa eegalii gartee wanni lubbuu tiyyaaf teessanitti himu maalidha? Haqaan dhaabbachuu rijaala ta'u namni rijaala yoo ta'e haqaan dhaabbatee dhugaa waliin dhaabbatee ni milkaa'a jechuudha. Yoo kana waliin hin dhaabbatin ammoo hongaan isa ga'u hin jiru. Gara oduu teennaa seenna. Anaa dhufu baga jiraattan. Kaleessan dhufne tiktookii irra sa'a dheeraa fudhee xiqqoo garasitti gandi tiktookii kun beektanii ganda ajaa'ibaatii ganda duriyyeen itti ol geettu. Kalee duriyyoonni lama akka tasaana seentee xiqqoo isiin rabbashtee warra jirtan na'uuf olcha. Waan jettu Oromoon Boorana jedha Oromumaa ka. Dayyuus doofaa fi daafanaa fi maal jedhan daafanaaf daallee jedha Booranni dayyuusaa fi sodaattuudhaa fi gowwaa ulee inni deemuun gurbaas kan jedhanii irraa fuudhanii tumaniin jedha Booranni. Akkasii xiqqoo achitti gartee dayyuusaaf daafanaan doofaa xiqqoo isiin ajeeqee xiqqoo isii kaleessa laayinii irraan immooshin taabettanii yeroo garii immooshin na godhan jechuudha. Waan immooshin nu godhu jira lammiiti yabeetu karaa irra dhufe waan keessa dabarre akkatti sabni kun sakaalame. Akkatti waggaa 60 adda bilisummaa Oromoo keessan nu sakaalan waggaa 150 waggaa 160 dabre diina jedhan nu sakaalan yeroo garii waa of duuba deebinee ilaallu waan mul'ata jechuudha. Ardhallee warra santu dachii tana buute gandi Oromoo ni bu'a ayyoon Oromoo ni bootti eenyuun warra ganda keessa nu jiru ergamtuu baandaalee warra ergaa diinaa baattee deemtu saba keenya fakkaattee saba kana cabsuu deemtutu nu sakaale jechuudha. Kana saaxilla. Kanaaf duriyyeen hattuun kan mootummaa keessa ministeerota irraa eegalee haga milishaa gandatti nu adamsiti jechuudha. Achirratti qooliin buune. Hasbunallahi wa ni'mal wakiil jenneen. Hasbunallahi wa ni'mal wakiil. Eenyu nuuf ga'a jedhan. Janna eenyu nuuf ga'a. Kaaliqus samaawaati wal ardi. Rabbii dhabarraa nu argamsiisan. Wallaahi billaahi rabbii lama ta'e isinii kakadha. Namtichi rabbitti hirkattee tawakkaltuu isaa qabaatte dhiira hedduu dadhaba. Wallaahi rasaasni isin dha'u. Yoo ati eenyu hirkatte. Yoo ati hasbunallahi wa ni'mal wakiil. Afaanii ni biti qoqa baadhu. Dubbiin afaan yoo taate bu'aan hin jiru. Kaaliqni ni beeka. Isatti hirkattee yoo badaan ajjeesinu, bada akkas ta'innu, bada namna jibbinna, bada guyyaa tokko salphadhinna jechaa deemte boolla keessatti ufa garta abbaa. Namni nama jabattuu hirkate waa takka hin ta'u. Kanaaf abshiru namoonni kaa hedduun dhaamsa miseejii ergitan. Waan deemaa jiru sin caalaa quba qabna. Waan diqaalaan nu keessa guuteen dura dalagaa jiru quba qabna guutuu. Isin galee. Kanaaf jalattiin dhewaan maraa gartee saba keenyaa fi sa'a 24 sodaa rabbii malee kanamaa tokkollee hin qabnu.
afaan nu qabuu hin danda'an wanni hin godhamin hin jiru. Jabaadhaa keessaa ba'uu geenne inshaallah. Rabbiin hunda keenna haqarran nu dhaabee haqarran nu tiksee kalaama keennallee isin nu jalaa sheergoota illee isin nu jateettanillee waan biraan kadhatina. Yaa Rabbi Mustafaa jala teennee waan raacaa qabnu kana hin kijibsiisin akhira isaa tolchi bakkaamtuun dhaabin garaa isaatiif feemas jettanii feemas jechuun beekumtii argachuu nama deemu Rabbiin hongaa ka namni beekumtii argachuu hiixatu wallaahi hongaa Rabbi biratti kanaa miti quraana Rabbiitiin beekumtii argachuu yoo deemte hadiisaan sadaqaadhaan jihaadaan warri jahannam ibiddi jahannam irraa qabsiifamu warra san warra karaa Rabbii irra lolee shahiidee seefiidhaan nama ciree seefiin ciramee du'e yoo guutummaa jagna haa jedhaniif lole Rabbiin maal jedhaa waamee gaafata. Yaa abboo ati jagna akkanaati ka seefiin nama ciccirame maaliif kana daladde jedhaan yaa Rabbii kiyya fuula kee argachuuf haqa tante karaa kan kee gubba shahiiduu tan argachuuf jedhaan kazzaab jedhaan Rabbiin dallansuu takkaan dallanii subhaanallahu ta'ala. Kijibdu jagnummaa gootummaa kan kee beekumtii argachuudhaaf akkasitti nama ciccirtee ofiillee cicciramtee jahannami qabaa darbaa jedhaan. Hin barbaadin beekumtii sabaan birriin barbaadin sabaan dhiiga namaatiin jechuudha. Yoo birrii daladde deemi birrii dalagadhu tiktookii feesbuukii hundaarra seeni karaa birriidhaa banadhu ofirra dhis waa'ee sabaa irraa gaafatamnu deemta. Laman taatu wal bira beekumtii argadhaa namanna arrabsaa duriyyeen arrabsa jettee abboo ankaa nama guddaa nama kalee akkas ta'e bakkasiitii mul'adhu akkami gaddeebi'ee ijoollee wajjin duriyyee wajjin arrabama yoo jette abbaa goobaak deemu ofirraa gartee namni aayyoo fuudhee hunduu abbaa kiyyaa jedhi deemu ofirraa eessa bakki namni jabaan jira hoyi ebalufaa boruun dhufti jedhi gartee lubbuu harka qabadhu guyyaa duutu kan beene gartee isiisa lubbuuti harka qabadhu jala kuti warra kam warra gartee farshaanee farshoo dhugee namni chaarjii godhee dhiirti gudeeddee gad ergitu gartee warra san jala kuti gurbaa gaafa san gartee duniyaa kana gubbanni buxxuultaa gatu maaliif namni akkasii yaadu sin arrabsan jabaa keenna hayyuu keenna beekaa kanaaf jetta ammallee deem bakka birrii wayii walitti qabanii gartee maqaa miskiinaatiin rakkataatiin walitti darbanii gartee keessaa waa liqimsanii taan rakkata darban san isii daqiiqoo caaga Rabbiin herrega sirra kaa'uuf horii nama irraa guurte nama 100 gasiirraa nama 1000 gasiirraa guurte eessa baafte seentii ennus yayyame shaayii keessaa dhuguu makiinaan yaabbachoo Allahu akbar kanaa miti zakaa guurtee gartee waan feete dalaydee horii ummataa ka guurte nama biraaf maqaa nama biraa dhawamee guuran yeroon Rabbiin keessaa nyaachoo shaayii dhugus yayyame yoo miskiina taate jechuudha. Yoo ati miskiina taatee isaa wal fakkaata akka horii yataamaati. Akka horii yataamaa asumaan namni horii yataamaa nyaate maali? Rabbi warra irraa nun godhini. Eeka saare namni horii yataamaa asumaan nyaate obboleessi kee obboleettiti. Obboleessi kee irraa du'e takka namni irraa du'e horii yataamaa harkasi dhufe shaayiin keessaan dhunne Allahu badii tante eeka saaraa tante. Kanaaf duniyaan tun akkasii jazaakallaa khairan baarakallaa fiikum gara sagantaa keenyaatti seenne. Karaa Tigraay kana gubbaa oduu xiqqoo isin nama gammachiistu jira Rabbi dhugaa haa godhu oduun tun oduu addan bahini Dr. Gabratsiyoon Geetaachoo Raddaadhaa asiin dura mootummaan Tigraay ka yeroodhaa akka qabamuuf ajaja baasee ture amma oduun nu geetteef deemaa jirtu qabamee jedhamaa jira. Kana qabame isiniin hin jenne. Bakka tannaa eeggadhaa ka Gabratsiyoonii kana ammoo sodaarraa qaba. An sooshaal miidiyaa kana keessa guyyaa tokko miidiyaalee gurdaa waliin kijibne bara lolli Tigraay deemu sani akkasitti du'e jenneeti eegasi break news eega dabarsine gartee fooyyessa jennee dhiifama nu godhaa jennee isin sirreessine. Kanaaf amma oduun galgala kana deemaa jirtu Gabratsiyoon ka harka mirgaa Shaabiyaatii fi harka mirgaa Ijiptii jechuudha. Ajajaa ol'aanaa Jawaar Mohaammed fa'aa jechuudha. Ajajaa ol'aanaa Jawaar Mohaammed fa'aa ka faannoo fa'aa ka shanee fa'aati. Hoggana ol'aanaa jaraati jechuudha. Itoophiyaa keessatti namni yeroo ammatti gurmeessee mallaqa baasu waan hunda godhuudhaan warroota kanneen sooketti suuqeeta Awurooppaa jirtu biyya keessa jirtu olii gadhaa'u Gabratsiyoon jechuudha. Gabratsiyoon to'atame jedhamaa isaa miliqee gara alaa bahuudhaaf deemu karaa illeegaal yookaan ammoo akka kontiroobaandiidhaan jechuudha. Booleen osoo hin taane baaleen isaa bahuuf deemu to'atame jedhamaa jechuudha. Rabbi dhugaa haa godhu. Maaliif wanni gara sanii kaa namni abbichuu tuqe barakaan qabu bara. Abbichuu quba hin qaqqabne quba sirraa cita. Abbichuu quba qabdee gurbaa taa abbichuu quba achi qabu nama haqaa leencaaf jagna kanatti hayyuu Rabbi nuu kenne kana quba hin qaqqabne quba sirraa cita gurbaa. Quba sirraa cita. Abbichuun du'aa ilaala. Manguddoota gartee dulloota warraa gartee ajuuzaa
ganna 70 80 90 dhibbaafuu warra yoo yaa rabbi jedhe gartee rabbiin jala awwaatu warra kalee karaa gubbaa gatan warra ilmi gate warra sabni gate firri gate kana karaa gubbaa guureeti yeroo gacciisan illee birdilimsi oowwaa bareedaa kana keessa seenanii yeroo mana bareedaa kana viillaa takka argin keessa illee ciisanii karaarra guuree barbishaan kitaaba isaa qofaan nama 3,000 ol karaarra guuree abbichuun Allahu akbar kana durriyyeen cinaa deemtee asii achoon na gooti jedhan sun qofti ni gaa dhiiska biri nam 3,000 jechuun taphaa miti badhi inni qofti kitaaba ammaa kanaan dura kitaaba 3 dabre inni qofti guyyaa irraa gurbaa kanatti inni bara dirri kee lafa haa qabu homaa sin tuqin hin rakkatin gammannee gammati nyaannee nyaadhu laal umriin kee dheertu ila ilmi nu gateet sabni nu gatee ollaan nu gateet karaa irratti hafne karaa irraa nu fuute tantee oluma jedhanii laal kanaaf jedhee leencichi gaafuma ganama gabboo hangooti yaan akkas godhaa zarraaf hin jedhe maal jedhe beeytan hujii nadhiisaa jedhe du'aayii qofaan waliin dhaabbadha Allahu akbar rabbi nu gargaara takkaan jenne bara waraana qabaa riippaabilikaan gaardiyyuu adda qabaa waraana miiliyoon tokko qabaadha diroonii qabaa kana dalaga takkaa isaa yoo gartanii jenne kanaaf akkasiin namni abbichuu tuqe tokkollee gartee najaan baane warri abbichuu quba qaqqabdan quba isinirraa cita quba qofaa mita biraallee isinii sodaadhaan ammallee taansuudhaan gara Asiyaasa Forqii irraallee dubbii babbaddu takka Asiyaasa Forqiitti gale Asmaraa irraallee oduun dhufaa jirtu oduu fofokkattu eenyuuf Itoophiyaaf gammachuu Eertiraadhaaf ammoo akkasuma shaneeffaannoo akkasuma gartee kiristaanni lidatuuti fa'a lidatu ayyaaloo fa'a jawwishaa fa'a warra isi jala yaa'ee gartee nu qaluuf yaa'u fa'a mardoo teessan badiin teessan badii takkaa gammachuun dhageenye bara takkaa kaaliqu samaawaat wal ardi mujriima zabanni kun zabana mujriimni salphatee diqqaatu zabana zaalimni gartee mataa qaqqabatu zabana rifaatumaan gartee wayaa keessa dhumatu karaa irraa itti galu wallahi argaa jirtu gurbaa arguu jirtaa mee takkaa waggaa 7 kana warra dhaadatee kasaare malee warra geeraree kasaare malee warra mul'atee dhokate malee ebar zabana dhugaa adilli bulu rabbiin maal jedhe mootummaa nutu filaa jedhe rabbiin natu fila jedhe yoo inni haqa dalage adila mootummaa adila ta'e ni kentumsinaaf jedhe gartee yoo mujriima ta'e hoo zulmii keessa achi fagaateet guyyaa tokko nu bira dhufee irraa herregamaa jedhe rabbiin Allahu akbar gara borsa irraa nu godhe kana gartee asii yaa'ee looxxisee ni buunaa amma agartanii jedha gartee namni du'ee badee qalamee mallasii kennanuu wayya mootummaa akkanaa takkaan agarre Allahu akbar qabrii siin kaatu kaa mallasuun fa'a eebada gurbaa rabbi akkana si kasaarse kasaaraa ilma namaa subhaanallah summa amanuu summa kafaruu jedhanii adduma amanee kafara kalee gaafa mallas illee waa xixxiixaa baddiqqoo dhuunfate Allahu akbar warra kaleen garre warra waan kalee keessa dabre hin beekne waan dhaqee jiru hin beekne waa akkataa jedhe gartee namticha bar ani hin qabu jedhu ani bade jedhe inni badima warra badee nu jiraame amma banne jedhaami wallaahi abbaa feetan olumaayii feete dhagaa gaafadha hin bada sun diqqeenna ni manne ni diqqaata salphinna ni matee salphata badii ni manne ni bada dayyuusummaan ni manne dayyuusuma ta'a itti bassata rabbiin dambooba waan damboobate namuu ni argata waan gaggaarii jedha nabi rabbi salaatu wassalaam hattaa jannata yoo kadhattan jannatul firdawsi kadhaa jedhe ammoo garaan baninaadhe paakeejii wani gaafa jannatul firdawsi ol seente wani paakeejii walitti dhaaqa wani takka achi irraa hir'attu hin jiru jannat firdawsi seente jechuun irraa oliiti jannatoota keessa akkasi kadhaa ammallee yoo kadhattan rabbiin waan xiqqoon kadhatinaa jedhanii dayyuu sagalee jira ganda keenya kana keessa maal taatan maal abboo gandi keenya gaamitiin mootummaa akkanaa takkaan agarre bannee gandi keenya du'ee badee baqee boorahu maleen qulqullaahuu jedhan gurbaa ajaa hattuudhaa fi qashinaa fi leebaa fi galtuu fi gamtuu fi ergamtuu fi ergataan wal qoraasaa jira ganda hunda keessa siigalee Ijipti irraa eegalee Awurooppaa Ameerikaa warri hatee dur biyyaa yaa'e ka biyyatti galuu hin dandeenye amma gaafa leencoleen Oromoodhaa abbaan biyyaa biyyarratti gale galuu warra hin dandeenye jira Ameerikaa Awustiraaliyaa ati beektu kaadha agartee mana babbareedaa makiinaa babbareedaa ilmaan achi waree Ameerikaa jira jedhee warri ittiin dhaadatu hedduuni herregamuu lafa Oromoo gurguratee deeme Dargii wajjin Haile Sillaasee wajjin Mallasoo wajjin warras keessa jiru jira qabeenya uummataa kanaan taa'e leencichi Oromoodhaa guuruu deema kokkee qabatee badii isaan isinii isaniif hin beektaniisi. Ebar namni qaata bar mataa wal dha'ee ilma namaa Oromoo ilma namaa ka qaata buqqee waliin buute bar namu badaa anallee akkatti fidee beeka kaa qabeenya
abbaa qabeenyaatti ati gartee baruun abbaa